mooticha wahiitu itti aanaa isaa waliin osoo deemaa jiranii hayyicha wahii bira dhufanii mootichi akkana jedhe mee na gorsii jedheen hayyichaan. Hayyichi akkana jedheen mootii hin amanin yaani nugusa yookaan malika tokko hin amanin yoo inni taajallee sirra kaaya jedheen. Akkasuma dubartiillee hin amanin jedheen yoo isiin si gabbartillee jedheen. Laakiin jedheen maatiin kee maatima keetii osoo ati halaaka keessallee jiraatte warri kee warruma keeti yoomiyyuu hin jijjiiramu jedheen. San booda mootichi akka ilaalee maal goote na gursi jenneen malee waan arge haasa'e jenneen jedhee tare. Laakiin itti aanaan isaa kun hin amanne sitti agarsiisa jedheen. San booda guyyaa itti aanu shimbirroon mootichaa hin bade. Shimbirroon mootichaa kaatee isa itti aanaa isaati fuudhee jaartii isaatitti kennee habilii morma keetii naa kennii borsii deebisa jedhee irraa fudhatee habilii of bira kaahee dhoyse. Guyyaa itti aanu habiliin kiyya meetii jetteen jaartiin isaa habilii maal narraa qabdu maal godhite tun jedheen. San booda yeroo kana aartee dhayxee mootichaan bar shimbirroo keessan kahatee jaarsa kiyyaa jetteen. San booda mootichi fuudhee itti aanaa isaa kana mana hidhaatitti naqee ajjeesuudhaaf jechuudha. San booda dubbii dhumaa qabda yaani maal dhaamattaa jedheen. Yeroo kana maatiin itti aanaa isaa kun dhufee abboo ilma keenyaa nu dhiisii waan barbaadde gaafadhu nu maraa nu fixi yoo barbaadde fidaa isaa taana nu maraa nu fixi laakiin mucama keenyaa nu dhiisii jedhanii. Yeroo kana mootichi itti garagalee badii dalagee jira. Kanaafuu adabamuu qaba mormi isaa irraa ta'uu qaba. Abbooti maal dhaamattaa jedheen ani humaan dhaamadhu laakiin jecha hayyichi galee jedhe san siif amansiisee jira. Ati mootiidha haguma jiruu kana hunda waliin jiraannee laakiin dogongora xiqqoodhaan fuutee du'a nama murteessite. Jaartii tiyya jedhee ta'anii mana keessa waliin galu xiqqoo isii yaani waan isii irraa fuudhee deebisuu fi dinnaan na aartee dhuftee na himatte. Laakiin maatiin kiyya jedheen akkuma namtichi jedhe kunoo lubbuu isaanii anaaf kennuuf dhufanii jedheen. Kanaafuu jechi hayyicha sanii dhugaa akka ta'e si amansiisuuf malee ani waa hatuufi miti. Yeroo kana mootichaa dubbiin galtee itti aanaa isaa kana gadhiisee jechuudha. Kanaafuu maatiin kee maatii keetii yoo ati halaaka keessallee jiraatte wanni kana jedheef seenaa tana wanni himeef jechuudha. Anin jaaladhaan yaani fakkeenyaaf dubartiin takka isan jaalatti laakiin warri isiin jaalatu inni isii jaalataa warri isii ammoo isan jaalatu waa hakaza yaani maatima keetu si caala dubbii cuunfaan dubbii maatima keetu si caala walitti illee hidhamuu baatu wanni akka maatii hin jiru siin jechuu barbaada.